Kottaa sileessa eelee nyaatanii isiniin jedhaa ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qabaa nageenya nabukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechaati. Egaa har'a akkuma argaa jirtan kana yeroo jalqabaatiifan eelee sileessee yeroon kana isiniin jedhu yeroo hunda kana duras akkamitti osoo hin fayyadamiin amma geesse jechuun keessan hin oolu. Kanaaf eelee sabaadiyyaa osoo hin taane isa elektiriikii kana yeroo jalqabaaf hin sileessee jechuudha. Baay'ee cima maaliif baay'ee tokko jechuudha dadhabbii qaba. Haa ta'u malee garuu salphaatti immoo baay'ee nama gammachiisa dhumarraa jechuu barbaada. Maaliif namoonni tokko jechuudha dhugaan isin hin jira. Bakka eelee kanaaf inni maaltu nama mudate seetanii mucayyoo wayii akkuma raanii bitee eelee bittee achuma immoo maal jettiin naaf sileessuu hin dandeessanii maallaqa isinii kaffalaa jettee gaafatte. Gaafannaan niitiin itti gurgurte rakkoo tokko hin qabu sa'aatii ammaaf iddoo biraan deema akkuma kee kana namni naa sileessinaan jedheen jira maallaqaan isinii galee maallaqa fudhatu sileessanii jechuudha. Sana booda nan dhufa jetteeni akkasitti sa'aatii waliif beellamanii deemte baay'ee tokko na ajaa'ibe maal ta'eeti jedhee gaafii natti ta'e amma nachi galee baqa waan tokko sisirreessee dhufee dhuguma hojjedhee argutti baay'ee tokko gaafii natti ta'e akkamitti akkasitti namni ofii akkamitti sileessuu wallaalanii immoo yookaas immoo maaliif jira mitiiree. Namoonni baay'een jechuudha yeroo baay'een isiniin jedha ka'umsa keenya kalee sana dagannee jechuudha iddoodhuma har'a jirru kan of madaallu hin jirra maaliif yeroon kana isiniin jedhu ani gizee kaman kana wajjin aaraan of balleessaa gizee kaman akkas ta'a jira yeroo hunda namni birriitti qofa yookaan maallaqaatti qofa aarii ba'uu barbaadu jechuudha. Haa ta'u malee immoo dhugaan isiniin jedha yeroo hunda waan kamittiyyuu maallaqa baastanii dhiisatanii hojjettanii ofii keessanii dadhabdaniitu sa'aatii kana maallaqni nama harka turaa hin jiru. Kanaaf maaltu namaaf maallaqa na kaffalchise jedhee nan dhufee waan ittiin sileeffamu hin beeka eenyumtuyyuu namni maazarii keessan bukkeetti guddattan namni wallaaltan hin jirtanii maazariin keessan akkamitti akka eelee sileeffatan maal akka godhatan hundi keenyayyuu laalatii kan guddanneedha jechuudha. Kanaaf hojiidhaafis biyyarraa fagaannee waggaa 5-4 haa ta'u fagaannee dhufnullee hojiin kaleessaa yookaas immoo ka'umsi keenya kaleessaa nu jalaa bada jedhee ani hin beeku natti hin fakkaatu akka kootti jechuudha. Kanaaf maaliif dhugaan isin hin jira obboleettiin maazarii illee naannawaadhuma nana jiru kana jirti feensi sileessaa naan jette dhugaa rakkoo tokko hin qabu hin jedheen. Kaza baay'ee tokko ajaa'ibsiifatte erga nani sileessee maal jedhee xumuree gizeenitti immoo baay'ee tokko ajaa'ibsiifatte. Kanaafuu namoonni baay'een keenya jechuudha maal goona osuma waan dandeenyu tokkotuma jiru hin dandeenyu jennee tooniyyuu jechuudha yeroo hunda birriitti aarii baana yoo taane kan hubamu numa isiniin jechuu fedhanii. Akkuma argaa jirtan kun amma jechuudha waa hedduu wanti na gaafateen jiru jalqaba maal gootanii goomanzara daaktanii akooftanii kaatanii maashinaanis haa ta'u daaktanii kaatanii isarratti gubuu qofa jechuudha bakka irratti gubdanii biyaansi sa'aatii walakkaadhaaf irratti ofii isaatii gubatee bakka jira miti inni iyyuu ofii isaatii dhaamsa isaa fixatee tooni ni aara jechuudha gizee gubatee jechuudha akka malee jechuudha. Isarraa hartanii kaatanii akkuma kanatti deebisanii uffata ittiin rigduu godhatan sana ammas immoo akka haaraatitti fiddanii ittiin asastanii bakka biddeen itti dibnaan dhugaa ani baay'ee tokko daqiiqaa keessatti kanan ani biddeen kana tolchee xumure jechuudha. Dammoo hin saffisti baay'ee namatti tolti. Abiddallee yoo suuree fudhageesse jechuudha elektiriikii daftee noo'iti. Innaa kanaafuu obboleewwan kiyyaa maal isin jechuu barbaadatanii tarii namoonni tokko eelee sileessuun birqiidha moo maal jechuu dandeessanii maaltu gaafii natti ta'e beektanii gaafaan eelee bituu kana wajjin eelee bitte suni naaf sileessaa jettee warra irraa bitte sana gaafachuu na ajaa'ibee tanan akkan irraa dubbadhullee akkam viidiyoo kanallee waraabuuf na taasise isin jechuun barbaada. Egaa obboleewwan kiyyaa kanaafi dhugaa rabbii maaliif sa'aatii kam keessattiyyuu waan hojjettan keessatti jechuudha nan beeka jedhaati of jajjabeessatii waanuma kamiyyuu jechuudha. Ijoollee baay'een amma gaafii inni isin na gaafattan baay'een tokko hin jira gaafii keessa sana sirmaafan deebisaa rakkoo tokko hin qabu. Ani yeroodhaaf kana yaadan viidiyoo waraabeefan dursee kana gadhiise isin jechuu barbaada. Ijoolleen tokko maalidha waan hojjechuuf kaatan maaliif jalqabuma ka'ee abjuu keessan osoo turee jiru mul'ata keessan osoo turee jiru yoon akkas godhe nan kassaraa yoon akkas godhe nan abaalaata maallaqa koo jettanii tooniyyuu
osoodhuma kana sammuu keessa deddeebistanii yeroo dheeraadhaaf hojii sanattis baatanii osoo hin hojjetin bakka yaaddan sanas osoo hin gahin kanaaf tan baay'een keessan jirtan jechuudha. Tokkoffaa wanti isin beekuu qabdanii akkuma argachuun jiru akkuma jechuudha bu'aa buusuun jiru kufuu kassaruun akka jiru beekaa. Maaliif gizee tokko kufaa gizee tokko mootiyyuu kaa'atidha namni kan lafa abjuuf mul'ata isaa sana gahuu jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een akkuma koomentii keessan naa barreessitanitti ijoollee baay'eenis koomentii keessan dubbisaa jiru namoonni baay'eenis yaada isiniif kennu jedheen abdii qaba. Kanaaf osuma mul'ata qabdanii jechuudha bakka sana gahuudhaaf gizee tokko shakkiin keessa keessanitti uumameetu jechuudha. Waan sana osoo hojjetiin kan duubatti deebi'aa jirtan baay'een keessan jirtanii godha laalaa waan sana keessa keessan jabeessatii jechuudha. Garuu waan sana gaafa raawwachuudhaan hojjechuun kaatanitti argachuun akkuma jiru dhabuunis akkuma waan jiru beektanii akkuma bu'aa buusuun jiru al tokko kassaruunis waan jiru bakka keessa keessan amansiistanii ta'aniyyuu dandeettii keessa keessanitti hortanii hojii sana ni jalqabda yoo ta'e wanti isin hin milkoofneef hin jiru hin milkooftanii. Dhugaan isin jedha mucayyoon takka jechuudha yeroo amma koomentii ishee agartanii jirtu namoonni baay'een koomentii dheeraadha. Mana magaazinaa yookaan midhaan miizana jechuudha hojjechuu barbaaddi midhaan jira miti midhaan sirriitti bittanii kaatanii deebistanii ta'utu immoo gurguruudhaaf jechuudha. Wanti sun amma nama kaayyoo qabutti jechuudha sirriitti waan maallaqa qabudha. Ni qaba maallaqa maaliif inni guddaan amanamummaadhaan itti seenuudha keessa keessan amansiistanii akkasumas immoo nama barbaachisa nama yeroon isin hin jedhu yeroo jalqabaatiif qassidhaniituma horataa deemu dambanyaa jechuudha. Namoota meeshaa sana al tokko isin irraa garagarshee akkuma keessan sana isinis immoo waan fiddan sana yerootti daftanii ta'aniyyuu kaashii daftanii galchitanitti dambanyaa sirriitti baafachuu isin barbaachisa. Garuu inni guddaan keessa keessan amansiisaa hojii sanatti galuudhaan duratti isin jechuu barbaada. Egaa waa'ee kanarraa bal'inaan kanan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a. Kanaaf iyyuu ani wantoota tokko amma yaalii gaggeesseera yeroon isiniin jedhu ergan dhufee amma kun hojii lama fixee sadaffaa seenaa jira. Kana gidduutti wanti hojiidha jedhee jalqabe'anii isuman dura isiniif dubbadhe waa'ee baajaajii sana isan mootu piroosasii isaa xumurtanii bittanii kaatanii iyyuu jechuudha ayyama fudhachuudhaaf maal gibira kaffaluudhaaf akkasuma nigdii faqaadii banachuudhaaf wantoota hedduu nama gaafata. Rabbiif galannaa ta'u sana xumuree jira. Amma hojiitti galuu qofaa jechuudha. Kanaaf jabaadha isin jechuu jaaladha waanuma kam keessatti iyyuu jabaadha waan yaaddan tokko osoo galmaan hin ga'in keessa keessanitti shakkii uumtanii duubatti hin deebi'inaa isin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa. Dhugaa rabbiin amma yoona nama turuu miti na dhukkubaa ture kan ammoo isinitti dhaammadheen ture hin beektanii baay'ee jechuudha wantoota baqa keessattuu gizee sa'aatiin itti nyaata waqa ofuma kootiyyuu ka'ee maaliif waan tokko gochuuf jibbuu jira jechuudha. Kun immoo waan nama ana bira bichaa jiru osoo hin taane waan nama kama birayyuu uumamaan jirudha. Maaliif obsaan keessa taruudha waan kamiyyuun isin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaan isin jedha. Sileessan eelee keenya har'aaf asuma irratti xumurame kun akkuma argitanii tolchinee xumurree jirra. Biyaansi waan sa'aatii tokko hin guunne keessatti sileessas ta'e tolchaasa xumureen isin jechuu barbaada. እና namoonni immoo yaada bal'aa qabdan koomentii kana as jalatti naaf kaa'a. Akkasumas namoonni mudannoon akkanaa kun isin mudatee jechuudha. Innaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa nagaan naaf turaa turtii gaariin isiniin jedha. Asumaan immoo kottaa bunallee dhugaa biddeenas nyaadhaa biddeena waa sirriitti dasna jedhaanii. Kanaaf kottaan isiniin jedha.